አልተናነስም ታዲያ እውነት ነው አንቺ ማነሽ ነው የምትመጪው ሳይዶ እሺ ታዲያ ምንድነው እያደረክ ያለው አንተ አደብ ሰው አንቺ እኮ ነው ሽርሙጥ እያልሽልኝ አዎ ይሄ ከሽርሙጥና አልተናነስም እየሰደብሽኝ እኮ ነው እና ታዲያ ልጅ ባስ ሄዶ አንተ አፍሽን አልከፈትሽም ይሄ ሹፍ ሳይዶ አንቺ አፍሽን እኮ ከፈትሽ እኮ ነው እና ተማታ ታዲያ ምን ልትሆኚ ተነሳሽ ዝም ብለሽ አላበዛሽ ሳይዶ ይሄ እንደዚህ አፍሽን አትክፈችብኝ ወይኔ ሀዋ ጉዲታati har'a egaa kaballashee argatte jechuudha namni akkanumaan lafaa ka'ee gaafa waan tokko namaan jedhu ilaallachuu qaba maal akka isheen jetteen dhageessanii tiirtu jechuudha saayidoodhaani hin daffarte dhugaa waaqayyo hin daffarte dufratii ishee akkanatti bira dhaabattee akkas jechuun ishee baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha ለምን ነምኒ ዋን ፍድሌ ሀተው ከበጀ ቀባ ኒ ከበጀማ ከበጀ ራፉት የቹዳ ባላጌዳ ዱጋ እንዴ አይባልም እንደዚህ እንዴት እንዴ ሻርሙጣ አይተበር እንዴ ምን አይነት አባባል እንደሆነ አገባላት እንዴ ገሌፊራ ገሩ ወንት ሽንጀተኩን በስመ ነጋን ስኒፋተው ከበጀምቶታ ፈርዶቶታ ኮ አከም ጅርታኒ ፈያ ቀብዱ በከጅርታኒት ነገኝ ረቢ ስኒፋድራት ሁንዱማ ኬሰኒ ፉይ egaan kabajamtoota fordottoota koo akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitan jechuudha kaballaashii dhugde jechuudha hawaani hin balleessite jechuudha namni maaliif namni nama walitti araarsu tokko namni nama walitti fiduu barbaadu tokko akka namni sun aaru waan nama sana aarsu hin dubbatu jechuudha maaliif isheen amma jalqaba irratti innaatti dubbataa turteetti Sumayyaan sitti deebi'u barbaaddi garuu dhiifama gaafachuu qabdaa jetteen dhiifama gaafachuu qabdaa sintee ይቅርታ ጠየቃት ጀደን እንዳ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ እና አንተ ዛሬ ይቅርታ ትላለህ ነገ ደግሞ ከሴቶች ጋር ትመጣለህ ሀረ ዲፈማ ጀታ ቦሩ ዱበርቶታ ቀበቴ ራወቴ ዱፍታ ሳበከነ ተኤፉ ኢሼን ስትዴቡዳፍ ሶዳ ቀብዲ ኦፍ ኬሳይ እና አዩራ ማለርገቴ አዩ ፉቴታ ማለርገቴ አማሞ ኦሶናኒ አዝሩ ዱበረ ከሚዩ ፉዱ ሂንደንዴሱ የማኒ ሁንፉቱ የቴን እንዴ አከጂ ፉዱ በርባዴ እዛው ጃናት የቀረጃውን ደግሞ እዛ ፈልጋት ይሁን እንዴ ናሸግዝስቴት ዱጋ ፎቶና ነዝሩ የቴን ይበል እኔ እዚህ ያለው አታገባ ማላለች እንዴ ኦቶና ነዝሩ ሁንፉቱ የቴን አቦ ኦቶና ነዝሩን ፉቱ ታዳ ሲና ፉዱሬ ኦቶና ነዝሩ የማኒን ፉቱ እተ ሲና ፉዱሞ አከምሬ እና ኤሮባዬ ዲፈማ ጋፈዴቲን ጅራ ጀዴቲ ጅራሞኒ ኤሮባዬ ዲፈማ ጋፈዴን ጅራ እናኔ አማ አራው ዲፈማ ጋፈቴ ቦሩን ዱበርቲ ቀበቴ ዱፍታ እና ሆጂዳ ቪዲዮዳ ፊ አከሱመሞዩ በቃ ዲፈማ ኮሽን ራፍዳቹ ባቴ ማልጎቹ እንደንዳ ዲረፋናን ዱፍቱሪ ዲረፋናን አሶፍቱይ ዲረፋናን ዱበቱይ እንዴ ሁሌ በቃ ዲራ አርጋቹ ዲሱ ደንዳ ሙጫንኩን ዲራ አርጋቹ ዲሱ ደንዳ ያቹ ደሞ ዲረፋና ወንኒ ዱፉፍ ማሊን ilmi dhiiraa tokko intaluma dubartii faana jechuudha intini kan jedhu yookiin immoo gara jireenyaattis hin deema yoo ta'e dubartiidhuma faana jechuudha dubaruma faanadha malee ilma dhiiraa maal godha dhiirarraa maal godha innu dhiira maalitti godha እና baay'ima tokko itti caffarte jechuudha jechishin jetteen baay'im tokko na baarsa kaballaa miti dhugaa tola afaan ishee dhidhiite iyyuu maa namatti hin fakkaatu jechuudha sababni isaa inni jechishin jetteen jecha gadeedha jechuudha nama kamiin iyyuu akkana hin jedhamu difratii guddaa intiniitti jechuudha hin daffarte dhugaa jecha kana namaan hin jedhamu jechuudha duuriyyee maaloo maal jechuun kuni baay'uma tokko ulfaataa waan jedhamu hin qabnedha ለምን በቃ አንዳንድ ሰው እኮ አስተሳሰብ የለውም ጌታን አስተሳሰብን ቀቡ ጀዶ እያዱ ያዶፍ ኬሳን ቀቡ ቦሩ ማሊዳ እሞ ጀቺ አረበ ኮራባው ኩኒ ጀቻ ከሚቲ ጀቻ ulfaata dhamo jecha laafa dhamo kan jedhu itti madaalu jechuudha beektani so baay'ee waan jedhamu hin qabnedha kan isheen jetteeni sijjammar Sumayyaa raasa takka akkana jetteeni beektu jechuudha isheen mataan ishee gaafaama warra dubartootaa biratti argitu waa meeqannaantini jettu waartee dubbattu takka jechuudha even guyyaa dheengaddaa na waa meeqa jedhanii ni raawwatanii viidiyoo ishee irratti hojjetanii waan
gadhee arraba ishee keessaan baasne jechuudha. Maaliif bakka of xanaqqaqaati jechuudha kan isheen dubbattu. Gin hawaan har'a dhugaa baay'ee balleessite jechuudha. Balleessa guddaadha. Jechi isheen jette kun jecha jedhamuu hin qabnedha. Nama kamiyyuu maaf hin taane nama jedhamuu hin qabu jechuudha. Namaani of eeggannoodhaan waan fedheef isoo ta'e jarri kun akka walitti araaramanis yoo barbaadde akka inni dubartii biraa hin fuunes yoo barbaadde waan ittiin isa amansiistu tokko jira miti bakka waan ittiin isa amansiistu tokko haasa'uu qabdi malee dubbatuu qabdi malee akkana jettee arrabsuu qabdu jechuudha. Gareedha. Kana namaan jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Jecha ulfaataadha. Jecha namaan jedhamuu hin qabnedha. So jetteetti kaballaa ishee argatteetti ammas immoo deebistee hin fuutuu jetteen hin fuutuu ati garuu gaafa ati fuudhuudhaaf mijeeffattee jettee ani dhufeeraa wadheessi jalaa baxabbaxa sargii kan ka'ee ammas immoo deebisee akka Sumayyaan as dhuftuun ishee taasisaa jette. Akka Sumayyaan dhuftuun ishee taasisaa jette. Taasisuu dandeessi bergat yeroo duraanii sana argitanii jirtu miti. Osoo Yamaniin keessaa Sayidoon hin ba'iin lamin Sayidoon galgala isaa baheet isheen ganama isaa galte natti fakkaata. Wal jala ba'anii jechuudha. Gaafa Sayidoon wanta achi waan isa barbaachisu xumurachuudha dhaqee haalli isaaf hin mijoofne deebi'ee gaafa inni immoo gara Itoophiyaatti dhufu Sumayyaan immoo achi deemteetti jechuudha. Gaafa immoo Sayidoon achi immoo Sumayyaan achi jiraachuu ishee baree Itoophiyaarraa gara Yamaniitti deebi'u Sumayyaan immoo gara Itoophiyaatti dhufte inna bakka geemiduma ajaa'ibaa tokko jechuudha. Yeroo sana kan isaan taphatanii kana hunda kan taphataati ture eenyudha akka hawwaa ta'e dubbatamaati ture jechuudha. Yeroo sanas ammas immoo akka isheen dhuftuun ishee taasisaa jette akkuma dhageessan jechuudha. Gaafa ati waan hunda mijeeffattee mirkaneeffattee jettetti akka isheen as dhuftuun ishee taasisaa jette akkuma dhageessanitti jechuudha. Innaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma argitan hawwaan balleessa guddaadha kan isheen goote. Akka isheen dhuftuun ishee taasisaa haa dhuftuti akka ati hin fuunetteeni. Akkanatti fakkaatutti Sumayyaan akka Sayidootti deebi'uu barbaaddu odeessuun fi ishiin oolu jechuudha. Maaliif isaan hiriyyaadha waan ta'aniif itti himuu ishiin oolu jechuudha. Maaliif haasadhuma intinaati irrattuu hawwaati irrattuu gaafa ilaaltanii ati balleessatuma deemta malee tolchaan deemtu dhiifama gaafataan jirtu. Akkasuma immoo Sumayyaan maal deebii maalii naa kenniti jettee obsitee eegaa hin jirtu. Har'a yoo dubbattee boru waan biraa qabatteetii dhufta. Sababa kana ta'eefidha malee immoo wallolleetii jirraa fuudhuun barbaadannaan waliin lolle jetteen jechuudha argitanii. So kanaafiyyuu jechuudha egaa Sumayyaan waan tokko akka gara isaatti deebi'uu barbaaddu. Yookiin immoo Sumayyaan akka isatti deebitu isheetti himuun ishee hin oolu jechuudha. Akkaataa isheen irraa dubbattu irratti gaafa ilaallu waan Sumayyaan Sayidootti deebi'uudhaaf jechaa jirtudha fakkaata. Sababni isaa akkuma argine viidiyoo irratti sinnaa Sayidoon nama tokkotti dhiyaate gaafa argitu dubara tokkotti dhiyaate gaafa argitu fiigichaan akkuma bira deemtutti iyyuu hin mul'ata jechuudha wanti isaa irraayi. Gaarabbii walitti isaanaa naannessu.